السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. beeksisaa fi dhaamsa hawaasa muslimaa Oromoo hundaaf. Akkuma beekamu kabajni namoomaa kan rabbiin ilma namaa kabajne jedhu biyya teenya keessatti eega dhamamee tutturee jira. Rabbiin walaqad karramnaa banii aadama jedha, ilma namaa kabajnee jedha. Mirgi yookiin ammoo haqni amantii dhabamtee jirti. Hayti namoomaa, hayti biyyoomaa dhabamtee qeefii irratti ajjeefamuun, hidhamuun, biyyarraa ari'amuun hiree uummata Oromoo akka taate isin hundarraafuu dhoksaa miti. Kanaaf wal qabatee waggoota isaanu kana hawaasni Oromoo qabsoo garaagaraa tan sadarkaa mormiitirraa sadarkaa xumura gabrummaatitti haga geettutti raawwataa jira. Kana keessatti hedduutu wareegame, hedduutu hidhame, hedduutu biyyarraa ari'ame. Hoogganni siyaasaa mana hidhaa jiru, hoogganni qabsoo Oromoo kan mana hidhaa jiru dhaamsa dabarfatan qabu. Dhiyeenna kana dhaamsi isaan dabarfatan yaadannoo uummata nurraa dhume, hidhame, biyyarraa ari'ame san hamilee jabeessu qabxiilee sadii taf keessaa qabdu nu dabarsan. Qabxiileen takkaa lama shari'aa islaamatiin wal hin simtu waan taateef hawaasni muslimaa, namni islaamaa rakkoo isaatii fi gadda isaa haala ittiin ibsatu qaba. Innis akkuma nabiyyiin as duraa nabi Yacquub innamaa ashkuu bathii wa xuznii ila Allah wa aclamu min Allahi maa laa taclamuuna jedhetti nutis rakkoo keenna gadda keenna rabbitti himanna. Rabbii keennarraa waan ummanni biraa hin beeyne beeyna. Maal beeyna? innahu samiicun qariib, ni dhagaya, nutti dhiyoo jira. innahu mujiibu dacawaat, inni qeebalaa kadha'aati. maal jedhe? maal nuun jedha? udcuunii astajib lakum nuun jedha. na kadhadhaa isinii awwaadha. Kanaafuu wiixata as deemu bara 2016 wiixata iftaanii hundi kennayyuu guyyaa wiixataa guyyoota torbaneerraa waan adda isa godhu hedduu qaba. San keessaa guyyaa nabiyyiin keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam keessa dhalate. Guyyaa kan guyyaa hojiin namaa keessa gara hojiin torbaanii gara rabbii keessa ol fuudhamtu. Guyyaa isa keessa soomuun sunnaati yookiin karaa godhamte. Kanaafuu guyyaa wiixataas deemu hawaasni muslimaa kan rakkoon biyyaatti dhagayamtu, kan gaddite rakkina Oromootiif, rakkina hawaasa muslimaa biyya keenyatiif kan gaddite hundinuu gadda kee karaa ittiin himattu guyyaa san godhuu qabna. Karaa kamiin? haala rabbiin keenya jaalatuun. Akkam jaalata? haala rabbiin keenya ittiin rakkoo teessannatti himadhaa jedhe jechuudha. Namni islaamaa tokko kan soomnirra ka soomutu gara rabbiirra dhiyaata. Kanaafuu guyyaa kana soomuudhaan hawaasni muslimaa akkasuma ibaadaa duraan hojjettan irratti illee dabalataan jabeessuudhaan kan salaattan salaata keessan yeroo irratti salaatuudhaan, kan waajiba qofa salaannu sunnaallee salaatuudhaan guyyaa wiixataas deemuu gadda keenya san rabbitti himachuuf, rakkoo teenya rabbitti himachuuf guyyaa kana sooman akka dabarsinuu fi kadhaan akka dabarsinuu dhaamsa fi beeksisa isinii dabarsa. Dabalataan sababa kadhaan namarraa rabbi biratti fuudhamtu keessaa takka sadaqaadha. Waan dandeenyuun, waan qabnuun ollaa keenya ka jiru rakkataa, ka beeynu rakkataa, bakka beeynutti bira dhaabbannee hagargaarru. Haala kanaan wal qabatee guyyaa san rabbii keenya kadhaan rabbii keenyatti rakkoo teenya